jaalalleen kee sitti jijjiirame beeka. Jaalalli akka moofu beeytu. Jaalalli moofuun yookaan ammoo jaalalli dulloomuun jaalalli haaromsi barbaaduun noormaadha. Jaalala dhugaa keessatti jaalalli ni moofaa walii ammoo haaromsanii jechuudha. Garuu jaalala yeroo kanaan addaa jira jechuudha. Ka osoo moofillee yoo moofillee waanuma garagaraatiif moofuu jechuudha. Jaalalli kun jaalala akkamiitii ka jedhu wajjin laallaa hanga xumura qophii kanaatti akkana wajjin turtan ammumarraa kabajaan isin gaafadhaa maarree nagaan daganne akkam jirtu hordoftoota jaalala dhugaa bakkuma jirtanitti nagaa fi fayyaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Maarree jaalalli bifa kanaa jira jechuudha. Hunda jaalala kana keessatti seera jaalala kanaa kan keessatti ani sirriidha ati dogongoraadha ka jedhu tokkoffaa seera jaalala kanaa. Anaaf si wanni jedhamu hin jiru ana qofaa jaalala kan keessatti jechuudha. Ka biraa ammoo waan an jedhe godhi waan an godhe ammoo ati hin godhini yookaan ammoo waan an sirratti godhe ati deebistee narratti gar hin galchini anuma qofatti wagodhaa yookaan ammoo waan gaariis ta'u waan badaas ta'u jaalalli sun keessatti waan an godhe ati godhuu hin qabdu yookaan ammoo waan an tolche ati tolchuu hin qabdu ka jedhudha jechuudha seerri jaalala kanaa. Seerri jaalala kanaa ka biraa ammoo an bakka hunda jira an waa hundaa ka jedhu. Bakka hunda anuma jira waa hundallee anuma godha yookaan ammoo anumatti qulqabaata. Seerri jaalala kanaa ka biraa ammoo dhukkubbiin kee bu'aa kootii dhukkubbiin kee gammachuu kootii ka jedhu. Jaalala kan keessatti ammoo yoomiyyuu an hin jijjiiramu abadan du'ee badaa malee amala kiyya kana hin lakkisu yookaan ammoo jijjiirama tokkollee narraan agartuu ka jedhudha jechuudha. Jaalalli kun kofke biraa ammoo waan badaa sirratti raawwachuun anaa humna naa kennaa anaa gammachuu naa kennaa jaalala kan keessatti. Jaalalli kun jaalala afaan ingiliffaatiin naarsisistii jedhamudha jechuudha. Dhiira qofa osoo hin taane dubartiin of keessa qaba saaliin filatu. Jaalalli kun jaalala hin jijjiiramne fakkeenyaaf yeroo bultii keessa wajjin jiraatanitti walii yaaduu jira. Dogongora walii sirreessuu jira. Namni tokko dhiifama walii fudhachuu jira. Garuu jaalala kan keessa wanni dhiifama fudhachuu jedhamu hin jiru jechuudha. Yeroo hunda namni tokko sirriidha. Yeroo hunda isuma qofatti beekadha. Yeroo hunda isuma qofatti bakka hunda jira. Yeroo hunda isumattu waa hunda godhu danda'a. Namni biraa mooma godhuu hin danda'u. Akkas jechuudha. Mana jaalalaa kan keessatti jaalalli kun jaalala naarsisistii afaan ingiliffaatiin jaalala naarsisistii jedhamudha jechuudha. Jaalala kana fakkeenyaan yeroo ibsinu jaalalli naarsisistii jaalala akkamii jennee fakkeenyaan yoo ibsinu fakkeenyaaf akka kophee haarawaati jechuudha. Fakkeenyaaf kophee haarawa tokko ni bitatta. Suuqii deemtee yookaan ammoo gabaa deemtee ufitti laaltee naata ammoo naan ta'u jettee keewwattee laaltee lakkoofsa laaltee naata haa jettee fudhatta. Jaalattee jechuudha yeroo sunitti. Maarree akkuma jaalatte kanaan kophee kana itti deddeemuu eegalta. Kophee kana itti deddeemuu eegaltaa. Erga ittiin deddeemteen booda immoo kopheen kun akkuma beekamu wanni haarofni tokko moofa'uun isaan oolu yookaan ammoo jijjiiramuun isaan oolu bifa jijjiirata yookaan ammoo hin moofaa jechuudha. Yeroo kana amma taphne akkuma kopheen kun bifa jijjiiratteen kophee kan jaalachuu dhiifta. Kophee kana jaalachuu dhiifta. Amma kopheen kunillee dulloomtee jirti. Kophee biraa feeta jechuudha. Fedhiin kophee biraa si keessatti uumama. Fooliin faan irraa bu'uu jalqaba sifa quuquu eegaltii yookaan ammoo sii toluu dhabuu dandeettii. Ciccituu eegaltii akka kophee biraa sun hin bareeddu sitti jechuudha. Amma akka kophee haarawa jaalala kophee haarawaatiin eegaltaa jechuudha. Dhayxee jaalala kophee haarawaa sun laaltee bitatta. Garuu kophee tana siin ganne beeki. Yeroo barbaaddeen keewwatta gaaf tokko ammoo kophee haarawaa sun argatta. Kophee haarawaa sun argatteeti kophee haarawaa sun keewwachuu jalqabda jechuudha. Kopheen haarawaa sun sitti tolti. Kanas ammoo gaaf garii ima keewwatta yeroo amma kophee haarawaan tun baay'ee dulloomti. Kophee haarawaa tana ofirraa gattaa jechuudha. Jaalala kophee haarawaa jalqabda. Kophee ammas haarawaa bitatti. San keewwatta jechuudha. Jaalalli naarsisistii exactly jaalala akkanaati. Kophee duraan baay'ee jaalachuu dhiifteeti kophee haarawaa kan wajjin jaalala keesseenta.
Maarree kophee duraanii sun lakkiftee jechuudha. Kophee haaraa kan jalqabda. Akkas jaalalli naarsisistii akkan jechuudha. Kophee haarawaa kan yeroo jalqabaatiif baay'ee ho'a. Achi booda ammoo wajjin jaalala keessa seentanii namni hunduu kaan jedhaa kulleen kaanaasaa warra akkamitti wal jaalatee safara keessa wal baatanii deeman jedhanii. Achi booda ammoo suutuma ofirraa baasaa dhufta jechuudha. Ofirraa baasaa dhufteeti nama biraallee akkasuma goota. Kanaafuu jaalalli naarsisistii jaalala akkanaati jechuudha. Naarsisistiin dhuga dubbachuu fi jaalala gama tokkeeti. Namni biraa ammoo miidhamaa jaalala sun keessa jiraata. Namni ammoo miidhu kuni yoomiyyuu gonkumallee taanaan miidhaa kan dhabuun fedhu jechuudha. Nama sun waan wayiitiin tuttuqee yookaan ammoo waan wayiitiin maal jedhee akkasitti wajjin jiraachuu barbaada jechuudha. Ammoo furmaanni jaalala kanaa furmaata akkamiiti? Addaan bahuu qofa. Jaalalli naarsisistii jaalala advaanteejii walirra fudhatan jechuudha. Advaanteejii walirra fudhatan. Namni tokko waan barbaade ta'a kaan ammoo uuma ta'uu hin danda'u. Yookaan ammoo namni tokko miira nam tokkootiin akka kubbaatti taphata. Namni kaan ammoo uuma godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu jaalalli naarsisistii namni naarsisistii ta'e ammoo amala jijjiirachuu danda'a yookaan ammoo sirraa'uu danda'a jettan naarsisistii yoomiyyuu hin sirraa'u. Furmaanni naarsisistii jaalalli sun addaan bahuu qofa jechuudha. Furmaanni naarsisistii. Kanaafuu naarsisistii jechuun jaalala akkanaati. Jaalala akkanaas akka jiru beekaadha. Ammoo jaalalli noormaalii jaalalli dhugaa hin moofa'a. Garuu haaromsoo godhanii fakkeenyaaf jaalallee ta'eetiif abaaboo kennitee fi waan gaarii tokkoon gammachiiftee yoo jettee jaalalli sun deebi'ee haarawaa jechuudha. Naarsisistii waan akkanaan qabu. Naarsisistiin ka'ee dhaabachuu hin danda'u jechuudha. Jaalala ka'ee dhaabachuu danda'u akkasumaan yeroo hunda deemuu barbaada. Kanaafuu jaalalli naarsisistii furmaatan qabu. Naarsisistii jechuun jaalala akkasitti. Jaalala namni tokko ana qofa beekaa. Ana qofa jaalataa, ana qofa waa hunda, ana qofa waa bakka hunda jira. Namalee namni biraa waan beeku. Jaalala sun keessatti ka jedhu jaalala naarsisistiiti. Akka jaalala fayya qabeessaa sun yoo muufa'es hin haaramu jechuudha. Maaliif namni tokko namni wajjin jiru sun osoo jaalalli sun muufa'ellee haaromsuu fi fedhiin qabu haaromsuullee hin barbaadu akkasumatti itti fufan fedha jechuudha. Kanaaf jaalalli naarsisistii namni wajjin jiru sun ammoo waa hunda itti zoora. Itti zoora namni kun na jaalata, nan jaalatu. Viidiyoo fuuldura adeemu irratti waan naarsisistii baay'ee wajjin dubbachuu teenna garuu jaalalli naarsisistii jaalala akkanaati jechuudha. Maarree hordoftoota koo viidiyoo kanarraa waa hedduu akka barattan abdii guutuun qaba. Viidiyoon kun isitti tolnaan laayikii gochuun dagatina hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti yeroo gaarii.